Akkam jirtanii kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya FM Finfinnee 92.3 kan caqasaa jirtan warri turtanii reediyoo keenya bantanii amma ganam keessaa sa'aatii tokko ta'ee jira. Waa maraanni oduu gaggababaa fi oduu bal'inaan qabanne kan filanne simbiraan ga'uudhaaf qophoofne jirra dhaggeeffattoota keenya kan si wajjiniin turtii godhoon Haayiluu Abarraatii amma kallattiidhaan gara oduu gaggababaa qabadheetti darba. Pirezidaantiin mana maree biyyaalessa Riippaabilika Jibuutii har'a walgahii mana maree bakka bu'oota uummataa irratti haasawanii godhu. Manni maree bakka bu'oota uummataa jaaffaa bara hojii sadaffaa walgahii idilee kurnaffaa har'a ni ta'a. Walgahii kana irratti pirezidaantiin mana maree biyyaalessa Riippaabilika Jibuutii Dilleetaa Mahammadi haasawaa kan godhan ta'u mana maree bakka bu'oota uummataa irraa odeeffanne. Manni maree naannoo Affaarii bara hojii jaaffaa kan waggaa sadaffaa walgahii idilee shanaffaa ta'een muudama adda addaa raggaasifate. Pirezidaantiin naannoo Affaarii Haajii Awwal Arbaa muudamtoota mana maree kanaatiif kan dhiyeessan yogguu ta'u manni maree kanaas muudama dhiyaatee fi raggaasiseera. Muudama obbo Alimaa Abubakar dabalatee muudamni bulchitoota godinaalee afuriitii fi miseensota boordii dhaabbata sabquunnamtii Affaarii mana maree kanaaf ragga'ee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataatitti koreen dhaabbii karoora baajataa fi faayinaansii hojiilee misoomaa naannoo Oromiyaatitti hojjetamaa jiran daawwateera. Ijaarsi isaa parsantii 52 irratti kan argamu jiraattota miliyoona 1,200,000 fayyadamuu kan godhu piroojeektiin bishaan magaalaa Adaamaa Moojoo Koree kanaan daawwatamee jira. Jireenya lammiilee fooyyessuudhaaf kan gargaaru hojiin seeftineetii magaalotaas daawwatamee jira. Hojiileen ijaarsa daandii, horsiisa lukkuutii fi carraa hojii uumuu jireenya lammiilee kan fooyyessan ta'uun walitti qabaanii ittaanaa koree dhaabbii karoora baajataatii fi faayinaansii Dr. Abrahaam Alamaayyoo himanii jiru. Raawwiin baajataa ji'oota arfan darbanii parsantii 96 irratti argamuun cimina kan jedhan walitti qabaaniin itti aanaa koree kana baajata waliigalaa ramadame keessaa parsantii 62 piroojeektiiwwan hiyyummaa hir'isaniif ramadamuun isaa kutannoo naannoon Oromiyaa kan agarsiisu ta'uu dubbatame. Naannoo Oromiyaatti baajata mootummaa federaalaa jalaa bahee of danda'uudhaaf tattaaffiin taasifamaa jiru to'annoo kanaa fi muuxannoo ta'aa jedhamee jira. Hoogganaan biiroo maallaqaa Oromiyaa obbo Tolasaa Gaddafaa hojiileen misoomaa wal fakkaatan godinaalee biroottis hojjetamaa jiraachuu dubbatanii dhaabbilee hundinuu baajata qaban irraa parsantii 2 hojii sirna koorniyaatii fi hojiilee kanneen birootiif ramadaa jiru jedhanii. Galii magaalotni sassaaban keessaa parsantii 60 hojii misooma magaalaatii fi jireenya lammiilee fooyyessuudhaaf gargaaran irra oolaa jedhaniiru. Rakkoon nageenyaa dabalatanii gatii meeshaalee ijaarsaa rakkoon beenyaa waliin wal qabatan rakkoolee piroojeektii irratti mul'atan ta'us kaasaniiru. Itti fayyadama baajataa irratti to'annoo odiitii gochuun argannoo odiitii birrii miliyoona 500 fi miliyoona 65 sirreessuudhaaf hojjetamaa jiraachuu ibsamuusaa mana maree bakka bu'oota uummataa irraa odeeffanne. Oromiyaatti lafa hektaara 30,000 biqiltuu shaayii uwwisuudhaaf hojjetamaa jiraachuu pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa himanii. Pirezidaantii Shimallis Abdiisaan gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin akka dubbatanitti akkaataa labsii misooma shaayii haallee bara 2013 labsameen lafa hektaara 30,000 biqiltuu shaayii uwwisuudhaaf ciminaan hojjetamaa jira. Qonnaan bultoonni fi ogeeyyiin misoomatis qonna kilaasteraan karoora kana galmaan ga'uudhaaf tattaaffii olaanaa gochaa jiraachuun himamee jira. Naannoo Amaaraatti hidhattoonni 5,000 olii waamicha nageenyaa filachuudhaan giddugaleessawwan adda addaatitti galuu biiroon dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa beeksise. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa Dr. Mangashaa Fanta'u haala yeroo irratti ibsa kennaniin hirmaannaan hawaasni waamicha nageenyatii fi gochaa jiru dinqisiifatamaadha jedhaniiru. Jilli kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeetiin durfamuu Chaayinaatti magaalota guddina saffisa galmeessaa jiran daawwate. Aadde Adaanech Abeebee toora miidiyaa hawaasaa isaaniitiin akka ibsanitti kantiibaa magaalattii Goong Zeng waliin obbolummaa magaalota lamaanii akkaataa cimsuun danda'amu irratti mari'ataniiru. Gama daldala, investimentii, turizimii, kalaqa, ce'umsa teekinooloojii akkasumas immoo dhimmoota biroota irratti waliin hojjechuufis waliigaltee irra gahaniiru. Turtii isaaniitiin sirna bulchiinsa geejjibaa
Shanghai kalaqa teknoolojii tajaajila godambaa giddugala bulchiinsa balfaatii fi tajaajila loojistiksii daawwataniiru. Daawwannaa kanaan yaadotaa fi muuxannoowwan magaalota biyya keenyaa tajaajilan arganneerra jedhan adde Adaanech Abeebeen. Muuxannoon kunis magaalaan Finfinnee magaalota birootii fi fakkeenya akka taatu jijjiirama galmeessaa jirtu cimsuudhaaf kan gargaaru ta'uu isaanii kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee dubbataniiru. Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa hirmaannaa cimaa hawaasni diiyaaspooraa adeemsa marii biyyaalessaa irratti qabu ilaalchisuudhaan mari'achaa jiraachuun eerameera. Komishiniin kun lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiraatanii fi dhalattoota Itoophiyaa waliin toora intarneetii irratti mari'atanii jiru. Kaayyoon marii kanaatis miseensonni diiyaaspooraa dhimma biyya isaaniitii irratti dhimmamtoota waan ta'aniif marii biyyaalessaatiif galtee akka kennan gochuudhaaf jedhameera. Komishiniin kun miseensa diiyaaspooraa lammiilee Itoophiyaatii fi dhalattoota Itoophiyaa Awurooppaa, Afrikaa fi baha giddu galeessaa jiraatan waliin hirmaannaa fi deeggarsa marii biyyaalessaa keessatti gochuu qaban irratti mari'atee jira. Miseensonni diiyaaspooratis hojiilee komishinii kanaatiif deeggarsa kan godhan ta'uu isaanii mirkaneeffatameera jira. Tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Marii koree liqii idil addunyaatii fi biyyoota adda addaa wajjin godhameen waliigalteen dhiibbaa liqii hir'isuu godhamu ministeerri maallaqaa obbo Ahimad Shideen himanii. Waliigalteen godhames liqii Itoophiyaa irra ture kan waggaa lamaa dhaabsisuu fi akkasumas immoo doolaara biliyoona 2.2 achi siqsuudhaaf waliigalamee jira. Mootummaa Chaayinaa waliinis Itoophiyaan waggaa lama hanga 3tti liqaa akka hin kaffalleef waliigalamuu seeranii jiru. Tajaajila oduu Itoophiyaa gabaase. Chaayinaan Itoophiyaa waliin damee artifishaala intelligensi irratti waliin hojjechuudhaaf qophii ta'uu ibsite. Ministeerri saayinsii fi teekinooloojii Chaayinaatii fi Inistituutiin artifishaala intelligensi Itoophiyaa waliin hojjechuudhaaf dhimmoota isaan dandeessisuu irratti mari'atanii. Marii kanarratti daayirektarri olaanaan Inistituutii artifishaala intelligensi Itoophiyaa Injiinar Warquu Gaachana hojiilee inistituutii kanaati irratti ibsa kennaniiru. Dhaabbileen lameen damee teekinooloojii ijaarsa ga'umsaa qorannoo fi hojiilee misoomaa irratti waliin hojjechuudhaaf walii galaniiru. Ministeerri saayinsii fi teekinooloojii Chaayinaa Reen Handigibo dhaabbanni isaanii inistituutii kanaaf deeggarsa gochuudhaaf qophii ta'uu isaanii mirkaneessaniiru. Ministeerri barnoota Itoophiyaa Profeesar Biraanuu Naggaa Federeeshinii Ministeera Barnoota Raashiyaatii fi garee dhaabbilee qorannoo barnoota Raashiyaa waajjira isaaniitti simachuun waliin mari'atanii. Marii isaaniitiin tumsa barnootaatii fi leenjii Itoophiyaa fi Raashiyaa gidduu ture caasaa fi kallattii tarsiimuu sirna barnootaa yeroo ammaa Itoophiyaatti hojiirra oolaa jiru irratti mari'atanii. Profeesar Biraanuu Naggaa garee kanaa fi damee barnootaa sadarkaa fooyya'aa irraan ga'uudhaa fi hojiilee riifoormii gurguddoon hojjetamaa jiraachuu eeruun waggoota dhufanitti qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaaf tumsi taasifamaa jiraachuu dubbatanii. Ministeera barnootatti deetan ministeera damee misooma barnoota olaanoo obbo Koraaxoo Shanee gama isaaniitiin mootummaan Raashiyaa deeggarsa damee barnoota Itoophiyaadhaaf gochaa jiruu fi galateeffataniiru. Ministeera barnoota Federeeshinii Raashiyaatti hoogganaan tumsa idil addunyaatii fi hariiroo hawaasaa Usmaan Abdulzaaviik mootummaan Raashiyaa tumsa barnootaatii fi leenjii Itoophiyaa waliin taasifamu sadarkaa olaanaatti guddisuudhaaf fedhii qabaachuu dubbatanii. Waliigaltee barnootaa fi leenjii biyyoota lamaanii fooyyessuu fi haaromsuu akka barbaachisus eeranii. Tumsa barnoota biyyoota lamaan jidduu jiru karaa dippiloomaasiitiin haaromsuudhaaf hojiiwwan hafan raawwachuudhaaf waliigaltee irra akka ga'anii ministeerri barnoota Itoophiyaa odeeffachiiseera. Komishiniin Gumrukaa Federaalaa hawaasa naannoo Amaaraa godina Waagimraatti sababa gogiinsaatiin rakkoodhaaf saaxilamanii fi meeshaaleetii fi midhaan nyaataa birrii miliyoona 40 olitti tilmaamamu gumaachee fi qindeessan waldaa misooma Waagimraa obbo Mitiquu Bayyanaa deeggarsa komishinii kanaa kenne Adaamaatti argamuudhaan fudhataniiru. Hawaasni godina isaanii kumaan lakkaa'aman sababa hawaasni Waagimraa kumaan lakkaa'amanii sababa uumamaatiin gidiraadhaa fi saaxilamuu eeruunis deeggarsa argamee fi galateeffataniiru. Komishinarri Komishinii Gumruka Itoophiyaa dabalee qabataa jijjiiramaan asitti meeshaalee seeraan ala naannaan to'achuun deeggarsa birrii biliyoona 8tti tilmaamamu baasuun hawaasa balaa uumamaatii fi naftolcheetiif saaxilamanii hirphaa jiraachuu dubbatanii. Yeroo ammaattis hawaasa godina Waagimraa rakkoodhaaf saaxilamanii fi deeggarsa meeshaaleetii fi midhaan nyaataa birrii miliyoona 40 fi 300tti tilmaamaman gumaachuu dubbatanii jiru. Fiqaaduu mirkanaatu gabaase.
balawwan uumamaa Itoophiyaatti mudatanii fi mootummaan birrii biiliyoona 11 ramadee hojjetaa jiraachuu komishiniin hooggansa sodaa balaa ibse. Komishinarri komishinii kana ambaasaaddarri Shifarraa Taklamaaram akka ibsanitti hongeen gara beelatti jijjiirameera jechuun qaamoleen odeessan kaayyoo biraa qabatanii kanneen socho'an malee adeemsa saayinsawaatii fi bu'uura dhugaa kan hin qabne ta'uu dubbatanii lammiileen odeeffannoo akkanaa tamsaasaa jiran of qusachuu akka qabanis dhaaman. Hongeen erga mudatee booda mootummaan deeggarsa garaagaraa taasisaa turuuruuni dhaabbileen deeggartootatis deeggarsa birrii biiliyoona 4.2 ol gochuun waliigalatti deeggarsa namoomatiif kan oolu deeggarsi birrii biiliyoona 15.2 argamuu ibsanii jiru. Hongee naannoo Amaaraa godinaalee 8 keessatti, naannoo Afar godinaalee 3 keessatti, naannoo Tigraay godinaalee 3 keessatti mudachuu eeruuni miidhamtootaa fi deeggarsa dhaqqabsiisuudhaa fi hirmaannaa godhamaa jiraachuu dubbatanii. Komishiniin kun naannolee tokko tokkotti deeggarsa namoomaa dhiyeessuudhaaf immoo rakkoon nageenyaa gufuu ta'a akka jirus hubachiisee jira. Ministeerri jallisiitii fi naannawa gammoojjii dhaabbata Kooriyaa Hansol Paapar waliin ijaarsa piroojeektii misooma baadiyyaatii fi misooma jallisii bishaan lafa jalaa birrii biiliyoona 5.1 mallatteesseera. Piroojeektiin kun Oromiyaa godinaalee Shawaa Baatii fi Shawaa Kibba Lixaa dirreewwan adaatii fi bachootti kan gaggeeffamu ta'uun ibsamee jira. Waliigaltee kanas ministeera deetan ministeerichaa Dr. Biraanuu Leenjisootii fi dursaan garee dhaabbata Hansol Paapar Daavid Taashoon mallatteessaniiru. Ijaarsi piroojeektii kana meeshaalee misooma jallisii dhaabuun dhiyeessii bishaan dhugaatii qulqulluu giddugala leenjii qonnaatii fi dhimmoota wal qabatan biroo akkasumas hojiilee qindeessa qonnaa kan hammatu ta'uu ragaan ministeera kanarraa argame ni mul'isa. Dabalataan sirna bulchiinsa bishaanii pilaant smaart paayileetii jedhaman dhiyeessii maashinariiwwan qonnaa deeggarsa hawaasaa opereeshinii jaalii giddugaloota leenjii qonnaatii fi giddugala qindeessa qonnaa kan hammatu ta'uunis eerameetii jira. FM Finfinnee 92.3 irraa dhaggeeffattoota keenya waamara keenya caqasaatii jirtanii waamara keenyaan immoo oduu gaggabaabaa fi bal'inaan qabanne dhaqasin biraan gaatii jirru amma immoo gara oduu bal'inaan qabanne kan jalqabaatitti darbina. Manni marii ministeerotaa walgahii idilee 26ffaa ta'anii murtii adda addaa dabarsee jira. Isaan keessaa guddichi dhimmoota qabiyyee lafaa irrattis mari'atameeti jira. Anwaar Jamaal dabalata qaba. Manni maree ministeerotaa walgahii idilee 26ffaa ta'een dhimmoota adda addaa irratti murtoo dabarse. Jalqaba irratti manni marichaa faayidaa uummataaf jecha qabiyyeen lafaa kan gadhiisamu beenyaan kan itti kafalamuu fi kaafamtoota misoomaa akkaataa itti dandamachiisuun danda'amu irratti wixinee labsii dhiyaate irratti mari'ateera. Wixinee labsii hojiirra oolaa jiru lakkoofsa 1161 muraa 2011 fooyyessuu irratti manni marichaa erga mari'ateen booda gara mana maree bakka bu'oota uummataatti akka darbuuf sagalee guutuun murteesseera. Manni marichaa itti aansuun kan inni irratti mari'ate wixinee labsii meedaay nishaanii fi beekamtii irratti dameewwan garagaraan lammiilee fi namoota hojii olaanaa raawwatanii fi gumaacha biyyaaf oolaniif Itoophiyaan beekamtii akka kennituuf kan gargaaru ta'uun alatti warreen kaanis muuxannoo kan akka qooddatan kan jajjabeessu hojiin kalaqaa akka babal'atu badhaadhinni hunda galeessaa fi itti fufiinsa qabu akka mirkanaa'uuf bu'aan inni buusu olaanaa waan ta'eef mootummaan federaalaan kan ragge sirna meedaay nishaanii fi beekamtii kennuu kan dandeessisu raawwii isaafis sirna seera qabeessa kan diriirsu wixinee labsii qophaa'e mana maree ministeerotaaf dhiyaateera. Manni marichas wixinee labsii kanarratti gadi fageenyaan erga mari'ateen booda galtee itti dabaluun akka raggoof mana maree bakka bu'oota uummataaf akka darbu sagalee guutuu murteesse. Dabalataanis wixinee labsii guyyaa ayyaana guyyaa boqonnaa fi kabaja ayyaanotaa murteessuuf dhiyaate irratti mari'atame. Haaluma kanaan guyyaan ayyaanaa fi boqonnaa ijaarsa naamusaa fi xiinsammuu lammiilee akkasuma diinagdeef hawaasummaa keessatti gaheen inni qabu olaanaa waan ta'eef seeraan beekamtii kennuu fi sadarkaa biyyaalessatti akka kabajamu taasisuun barbaachisaadha. Kanaaf duudhaa amantii aadaa fi seenaa isaanii osoo gadi hin dhiisin kabajamuu waan qabaniif wixineen labsii qophaa'e mana marichaaf dhiyaate. Manni marichas erga irratti mari'ateen booda sagalee guutuun mana maree bakka bu'oota uummataaf akka dhiyaatu murteesse. Dhumarrattis manni marichaa wixinee labsii indaastirii irratti mari'achuun murtoo dabarse. Dameen indaastirii guddina diinagdee biyyaaf gahee irraa eeggamu akka ba'uuf hirmaannaa abbootii qabeenyaa guddisuu fi jajjabeessuuf akkasumas walitti hidhamiinsa damee biroo waliin qabu guddisuuf wixineen labsii qophaa'e mana marichaaf dhiyaateera. Manni marichas wixinee labsii dhiyaate irratti mari'achuun galteewwan eeruun guyyaa mirkanaa irraa kaasee hojiirra akka oolu sagalee guutuun murteesseera. Waajjira ministeera muummeerraa odeeffanne. Hidha
haaromsa Itoophiyaa irratti mariin marsaa arfaffaan taa'amaa ture waliigaltee irra osoo hin geenye xumurame. Itoophiyaa, Suudaanii fi Ijipti gidduutti mariin kun taa'amaa tureeyyu. Dhimma kanarrattis ibsi miidiyaadhaaf kennameera. Muktaar Haajii dabalata qaba. Immoo biyyoonni yaa garagadii qixa qooddadhu malee jechuun ejjennoo qabatan keessumaayyuu Ijipti. Rakkoo kana furuufis biyyoota akka Ijiptii fi Suudaan waliin akkaataa itti fayyadama laga Abbayyaa hundaaf qixa ta'uu qabu jedhu irratti yeroo garaagaraa mariin sadeenii taa'amaa tureera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis bara darbe biyya Ijiptiitti argamuun akkaataa itti fayyadama laga Abbayyaa hundaaf qixa ta'e irratti pirezidaantii biyyattii Abdul Fattah el-Sisi waliin mari'atanii turuun isaanii ni yaadatama. Bu'uuruma saniin Suudaan dabalatee jilli biyyoota sadan irraa walitti babaan kanaan dura si'a sadii kan waliin mari'atan yoo ta'u, tibba kanas mariin marsaa arfeessoo magaalaa Finfinneetti taa'amaa tureera. Mariin kunis sababa fedhii moofaa bara kolonii Ijipti tarkaanfachiisaa jirtuuf jecha kan hin milkaa'in ta'uu dursaan marii dhimma hidhichaa fi Ameerikaatti ambaasaadara Itoophiyaa Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa ibsa miidiyaaf kennan irratti ibsaniiru. Bishaan qabuu fi gadhiisuu kana walii wal qabatee hojii amma bishaan bifa haarawaan nuti qabnu waan hin jiraannee fi bishaan gara hidhaatti seenu seenaatuma kan bahu ta'uunsaa beekamaadha. Bishaan amma hidha seenu akkasumatti baha. Yoo gogiinsi kan uumamu ta'e immoo meetira riisarvarii 620 gaditti gadi buufnee inumaayyuu bishaan daballee baafna. Karaa nutis humna maddisiisnee isaanis fayyaduu danda'uun walii gallee turre. Keessattuu keeyyata jaaffaa qabeensaa fi gadi dhiisinsa bishaanii fi gogiinsa irratti xiyyeeffatu kan dhimma itti fayyadama lagichaatiif qophaa'e irratti garaagarummaan bal'aan jiraachuu himaniiru. Garuu lakkoofsa kana yoo kenninu gara fuula duraatti mirga misoomsuu Itoophiyaan qabdu karaa daangessuun osoo hin taane tumsaan waan ta'eef hundi keenya hanga mirga gahee bishaan keenyaa murtaa'ee beeknutti kan fayyadamnuu fi hanga sanatti ragaa wal jijjiiruudhaan gara fuula duraatti fedhii misoomuu yoo horanne dhiibbaa yeroo sana dhufuu maluun bu'uura godhannee keessummeessuu qabaanna ejjennoo jedhu qabna. Garaagarummaan waan jiruuf agarsiiftuun kana ittiin bulmaata seerota bahan keessa jiran garaagarummaan waan jiruuf agarsiiftuun ittiin bulmaata seerota bahan keessa jiran irratti dhiibbaa waan fiduu fi dhaloota Itoophiyaa irrattis dhiibbaa fiduu waan maluuf kana karaa sirrii ta'e qofaan raawwachuu qabnaa ejjennoo jedhu qabna. Kun immoo rakkoo ijoo waan tureef salphumatti hiikuun hin danda'amne. Maricha irratti ejjennoon Itoophiyaa fedhii misoomuu Itoophiyaa fuulduratti uumamu giddu galeessa kan godhatee fi akka kanaan dura osoo hin taane mirga dhaloota biyyattii kanaan booda uumamus karaa kabachiisuu danda'uun kan dhiyaate akka ta'es Dr. Injiinar Ambaasaadar Silashii Baqqalaa beeksisaniiru. Ejjennoo gama Ijiptiin nuuf dhiyaatu ka'umsas ta'ee agarsiiftuu hin godhannu kan jedhan Dr. Injiinar Silashiin Ijipti bishaan akkuma waan qabeenyaa dhuunfaa ishii namaaf kennitutti ilaaluudhaan bishaanicha bakka walqixaa lama ta'etti qooddachuu yaada jedhu tarkaanfachiisaa jiraachuu ishees eeraniiru. Ejjennoo gama isaaniitiin nuuf dhiyaatu agarsiiftus ta'ee ka'umsa hin godhannu. Keessatti fedhiin isaanii bishaanicha guutumatti bakka lamatti addaan qoodannaa yaada jedhu dhiyeeffatu. Sun immoo ta'uu akka hin dandeenye gama keenyaan ni ibsamaa fi nutis yaada nuuf ta'a jenne ni dhiyeeffanna. Jijjiiramuun marichaa gidduu kana jira jechuudha. Yeroo ammaa hidhaan guddichi haaromsa Itoophiyaa ijaarsisaa harka 94 ol xumuramuu ibsuun hidhichi guutumaan guututti bara itti aanu ni xumurama jedhan Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa. Hidha kana akkuma hordofaa jirtanitti harka 94 ol sadarkaa xumuramuu irra gaheera. Hanga waxabajjiitti hojiin konkiriitii guutumaan guututti ni xumurama. Tarbaayinoonni 5 bara kana hojiitti ni gadu. Bara 2016 keessa ni xumurama. Kana wayita raawwannutti kanaan booda bishaan gara yaa'a gadiitti kan darbu karaa bahiinsa bishaanii lamaanii fi karaa bishaan tarbaayinii rukutee darbuun ta'a jechuudha. Hojjettoonni giddugala aadaa Oromoo tumsa milkaa'ina hidha haaromsa guddichaa laga Abbaayitee fi godhamu cimsanii kan itti fufan ta'uu isaanii himan. Akka giddugala aadaa Oromootti bittaa boonditii fi arjoomaan birriin 600 galii kan godhame yeroo ta'u hojjettoota boondii bitatanii fi boondiinis kennamee jira. Lijaa lama barraa dabalata qaba.
Ijaarsi hidha haaromsa guddichaa laga Abbaay hirmaannaa lammiilee biyyattii biyya keessaa fi biyya alaa jiraatan taasisaniin gara xumuraatti dhiyaachaa jiraachuusaa ragaaleen adda addaa ni mul'isu. Naannoo Oromiyaattis hojjettoonni giddugala aadaa Oromoo edda dhakaan bu'uuraa hidha haaromsa guddichaa laga Abbaay kaa'ame eegalanii akka lammii biyyattiitti boondii bitachuun hirmaannaa taasisaa jiranuun cinatti ogummaa artii garaagaraa qabanuun bu'aa fi faayidaa hidhichi qabu irratti hubannoo uummataa cimsuun hirmaannaa uummataa guddisuu keessatti gahee isaanii dachaan baachaa jiru. Hojjettoonni kun boondii bitatanis daayireektara olaanaa ittaanaa giddugala aadaa Oromoo Obbo Salamoon Fayyeerkaa kan fudhatan si'a ta'u tumsaa gama bittaa boondiinis ta'e aartiitiin taasisaa jiran cimsanii kan itti dhufan ta'uu isaanii himaniiru. Boondii har'a qofa miti kan binne oguma jalqabu sanirraa kaasee bitaa ture. Isa kana ijaaramee xumuramuudhaaf kaka'umsa guddaaf fedhii guddaa waan qabnuuf amma isa dhufe kanaaf bitachuudhaaf duruu beekna waan ta'eef kana gochuuf wanti nu daangis tokko iyyuu jiru. Ofii kiyyaa gumaachaan gochuu malu gocha uummannis immoo kana irratti kaka'umsa godhate akka boondii kana bitate biyyi teenya Itoophiyaan biyyoota gurguddatan walqixxooftuu gochuu irratti kaka'umsa guddaan qabatu. Deeggarsa maallaqaatiin arjoomamuun akkuma jirtu ta'e immoo deeggarsa hojii dadamaqinaatiin immoo uummata keessatti miira adda ta'e uumuudhaan immoo akkaataa uummanni yaada tokkoon arjoomuma kan irratti illee akka inni waa'ee Abbayyaa beekee hirmaatu gochuudhaaf hojii aartii adda addaati kan hojjetame jechuudha. Giddugala aadaa Oromoo keessatti keessumaa daayirektorii tiyaatiraa muuziqaa garee baandii biiftuu Oromiyaatii fi daa'imman faaruun manneen barnoota adda addaa fi yookiin immoo Adaamaa keessatti argamuun irraa barsiisotaa fi hojjettoonni ogeessonni keenya irratti hirmaachuudhaan haga dhumaatti wareegama ogummaa isaanii barbaachisu hundumayyuu kan kaffalan. Oromoodhaaf immoo hiikoo guddaa qaba jechuudha. Hiikoo dinagdee biyya kanaa keessatti gahee gaggeessummaa Oromoo qabuun wantoota baay'ee daddabanii turan gara daandiitti fiduudhaan waan kana milkeessuudhaaf egaa Adawaarraa kaasnee wantoota baay'een biyya kana keessatti Oromoon gaggeessummaan Oromoo fi Oromummaan irratti hirmaatamaa ture sun biyya kanaaf utubaa ta'ee bara gabaraatti bara baraan kan faarfamaa jiruu fi kan dhaloonni illee irraa barataa jiru ta'uusaa agarra jechuudha. Arjoommii fi bittaa boondiitiin akka giddugala aadaa Oromootti birriin 600 galii ta'eera kan jiranii daayireektara olaanaa ittaanaan giddugala aadaa Oromoo Obbo Salamoon Fayyee ijaarsi hidha haaromsaa guddichaa laga Abbaay tokkummaan uummata Itoophiyaa kan itti mirkanaa'ee fi injifannoon dachaanis kan itti galmaa'e ta'uu himan. Uummanni Itoophiyaas daangaa hanga daangaatti tokkummaa isaa cimsee osoo biyyaan sabaan lagaa waliin qoodin hidhi guddichi kun hidha kiyyaa piroojeektii kiyyaa jedhee xiiqii keessa galuudhaan hojii kana hojjechaa ture jechaadha. Tokkummaan uummanni Itoophiyaa dhaabbatee piroojeektii kana ijaarrachuu keessatti argisiise yoomiyyuu taanaan kan irraanfatamuu miti. Milkaa'inni ijaarsa hidha haaromsaatiin akka biyyaatti argame injifannoo Adawaa lammaffaa akka ta'es dubbatan. Dhiibbaan keessaa fi alaa osoo jiru sadarkaa addunyaatti torbaffaa sadarkaa Afrikaatti tokkoffaa kan ta'e ijaarrachuun injifannoo akkamitti ilaalama injifannoo Adawaa isa lammaffaa Itoophiyaan gonfatteedha waan ta'eef asirratti hirmaannaa gootan hunda keessaniif baga gammaddanii injifannoon hidha Abbayaa irratti arganne kan piroojeektii qofa osoo hin taane kan dippiloomaasiiti kan carraa hojiiti injifannaa dandeettii piroojeektoota raawwachiisuu kontiraaktaroota biyya keessaa hedduu argannee jirra jechaadha. Hojjettoonni giddugala aadaa Oromoo tumsa hidha haaromsa guddichaa laga Abbaay irratti taasisaa jiran cimsanii akka itti fufuu qabanus Obbo Salamoon dhaamaniiru.